Qabaadulleen beeku amma laaluun danda'u dhiisi yaaboo amma tabraa keessaan jira dhiisi. Keessan ergiif jechuun miiruma keessa galee keessan ergiif. Ergee fi bara ergee fiitiin jira. Adeeroo kan hangattuu waan aannaniin bitatu yoon asirratti ergeef keessaa baasanii ni kannaniifi. Giiftii moo? Hooyin akkuma shan yoon kenneef yaa. Ni gaafannaa obsi. Okay. Keessaa baasee kennaaf. Giiftii keessaanii baaftaaf Ibrahim? Giiftii baasuun beeku. Akkaawwanti irratti darbe. Okay. Shilinguma xiqqishoo sanillee akkaawwanti irratti ergaa faayidaadha. Okay. Marratti wayyaaf. Akkaawwanti irratti. Barana inshallah. Adeeroo xiyyaanaa si soomansiisa okay? Jaalibsa ati keessaan namatti si akkaawwanti sananii hayyee? Hayyee siif himattan. Maan inni ta'e nagartu hundee kiyya akkanuma laali haa ijani qabaa namni kun ijan qabu harkalleen qabu harka ol qabime. Wada. Onoola harkaan qabu ijan qabu. Obsi jaalibsa obsi. Oda. Yoo sargoon kan nuti de irraa fuudhiiti qeemaa geessi jeeyin jechuun maallaqa isaanii achi fudhatan. Kan nuti duumiti qamar. Kanuu miti gartee maallaquma kanaa'u faayidaa wajjin hin kennamuuf waan itti baase qofaa kennamaaf. Waan dhimma keete kalaas irratti waan ati godhi jette qofaan godhanii. Kalaas kana anaa jala bu'ee gartee wanni irra gaafuru namatti ergee. Kalaas waan ati godhi jette qofaan godhu kaashaan dhaqee hafuudhu. Yalla sorguma sana dubbiseetiin gartee wanni gootee sitti. Kaashaan fuudha. Yalla taate inshallah. Yoo su'aala kana kan raaftu kana haramii way. Wallahi bara haram dalagaan tun qabdu gartee namni gartee miskiina keessa gargaara ta harkatis wanni godhee seeraayyoo nama of bar waa wanni biraan qabdu. Wallahi amma ta kana tarafaa keessaafoo obboleessoo. Yaaboo micoota dhaquudhaati dalagaas naqaa suudis geessaati dalagaas naqaa yaaboo haa gargaartu abbaa kana sawaabarraa fudhatti jechuudha. Mee bitanuma faadhaattu dhadhawee manaa baaseehu. Abaan viidiyoo yoo laal jawwaala guddaa biteetiifin dalagarra kaa yoo rabbi biraan taate rabbi nagaa naa fidu intala abbaa toortu rabbi haa godhu. Rabbi si biraa dhaabbatu atiis wallahi. Naaf yoo daan amma tokko qaama tokko jechuu inshallah yoo rabbi jee jechuu warri as jala jirullee ni beekaa. Bakka raamil kaanis hin beekanii gartee waan akkanaa tanas bira dhaabbatuun dirqama keenya. Akkana. Omar nu jiraadhu obbo mataa dhiiraa ta'e nu buli. Galatooma. Galatooma isin. Oromooti wallahi rabbi miti eebbisin haa koru balaan isin hin danda'in. Wallahi duniyaa akhira rabbi isin muraada keessa rabbi isin haa guutu. Amin. Duniyaa akhira tiifaa rabbi isin haa dhaabu. Aboo hiriyaa ta'isaniin gaabbina ol rabbi isin haa fuudhu. Adawwiin ta'isan gadi. Isin oli wallahi. Baatille isin hin danda'in. Rizqii duniyaa akhira rabbi isin gadaa lakkisu. Fayyaas isin haa dhiisu. Follow deebisisii ergaa onni. Ibsa. Injina warro. Follow deebisii injina. Anillee gaafadhaa erguu hin danda'a. Warri akkaawuntii jettan keessaa na dubbisaa kun ola ammaa sumaan sarchisanii godha. Tiktokuma kanaan na dubbisaa la. Ammaan keessaan isin ergaa akkaawuntii wanni illee barreessaa jira la. Ahmad kun barreessaa jira. Ahmad deebisii barreessi. Ahmad barreessaa jira akkaawuntii. Akkaawuntii warri jettan Ahmad barreessi mee? Ahmad baalee. Ahmad Agaarfaa barreessaa jira. Ahmad Agaarfaa barreessaa jira la kun ola. Ahmad Agaarfaa barreessaa jiru tan. Kuma tokko kajee immoo barreeffamaan barreesse. Kuma tokko itti 28. Kuma tokko barreeffamaan barreesse yoo taateef. Ala. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiriyaa kiyya akkaan siin jee. Ayyee. Dallaalootii gartee miidhaa gaggeessite akkaawuntiilee isaanii bichaan haa qabadhuuti keessaan na dubbisi. Aanatti ana gursisa. Galatoome jiraadhu naayyee. Aanatti komishinaroota kaawwadaayis qacirootis hawlaa qunneetis galgala kana wal dubbisnee turre. Galatoome ulfaadho.
akkasii tarkaanfii karaa barbaachisu hundaanuu wal bira jirra. Allah Karaa salphaatti akka gartee qabeenyi isaa sanis ugguramu wanaatu taasisa. Yeroo jiraadha galatoomaadha. Suma kana na hojii hojjedha. Tole ulfaadhu abshir. Amma galgala kana warra hawwataa keessatti to'atamee jira. Siigalee. Galatoomaa. Akkasii maamiloota kiyyaa anis dadhabee asirraas ture abbaa keenyaa silaa bakka itti goone waan dandeenyus hojjenne ta dadhabnes boru itti deebina bakka irra dhaabne irratti oofna jiraadhaanaaf hundi keessanuu faamiliin na jala jirtan kataaf taabii miliyoona takka gootan koppiliin kinga gootan hin beeku hedduu naa galatoomaanaaf jiraadha. Yaa koppiliinkii kuma 23 godhanii yaa yeroo dheertu turte dadhabde yaa akkuma hojii jalqabde waan kana keessatti ibsa ijoollee akka amma gartee waan kana gargaaran namni haqa qabu ni jira namni seeran dalagatu ni jira namni tokko haaraa biqiltee biyya namaa dhaqu karaa itti deemu qabu humnaa olitti yoo fudhatu baate haqa isaa fudhate dalagaa keessallee warra nama saamu warra nama tumuusani rakkoon humnaa ol warra si gaafatu. Deebee dabalata ulee warra miidhaa sirraan ga'u akka ittiin dalaganne si miidhu gartee san ijoolleen amma gaasirra jirtu tun warruma si gargaaru kana keessa jirti warra waan kana nuuf furmaata fide ijoolleen tun dalagaa tana keessa jiran. Warra waan Gurbaa warra gaara mul'ataa tokkoon ajjeefne amma torbaan kana gurbaa karaa magaalaa dhiiraa keessa asuma irratti hin dhaga'ee beeke wayin bira jiraa miti an Ameerikaadha boo ani lammummaan tiyyaa'u Ameerikaadhaati baga rabbiinu biyya san nan godhiniiti rabbiinu narraa baga rabbiin maquma biyya saniitu narraa jijjiireeti dhaggeeffadhu sittiin hima asuma irra taa'eetiin tiiktookuma kana irratti hin dhaga'e mucaa magaalaa dhiiraa magaalaa Gurawaa jala magaalaa dhiiraa keessa asumatti ajjeesan wanuma kana keessatti huduuduma Suudiidhaa kana keessatti maalaquma hawaalaa godhi jaaniini. Faamiliin isaa waan takkan qabdu peenii takka harkaan qaban mucaan san lubbuu isaa dhabee jechuudha. So uummanni sani aboo obboleessa kiyya boo waan xiyyitii uummata kanaan dhooytan anaa isinii bitaatii ajjeesa hattuu kanaa kana kun Oromoo humiti obboleessoo namni nama kanaa kana boochisu moo. Asirratti dhugaa keetti Oromoo hattuun tun mee kunoo abin kuni beeka warri akkanatti maallaqa humna ol namarraa buusuu fi warri gartee namoonni godhu kun tokkichi karaa warra karaa nagaan dalagatu kana irra hin jiran asii ol hin jiran jechuudha. Afaan baaratti warra galee asin nama miidhu jira malee gaara kanatti hin danda'an gaara kanatti waraanaaf danda'ee jira Oromooti. Kan namootaaf dhaabbatu. Amma laale wanni ibsaan irratti xiyyeeffatu isin kennita warra gartee namni bishaan irraa sani malee namni tokko achumattuu beekee haqa isaa yoo fudhate humaatii miti achumattuu yoo tumuu baate yoo miidhu. Hakan qabu lafa deema. Hakan qabu sun namni lafaa qabanii bar miskiina. Kasi idaa karumarraa qabanii. Akkuma tokko qabaattuudha. Wanta keechoo abbaa hooshaati fuudhee fitee haqa qarshii takkaa hin qabu qarshii takka tajiraachaan jabdu. Okay duuba waan kana ibsaa hojimaa irratti hin qabsoonni nama biyya san jiru wal quba qabdani suuraa. Okay. Yoo lubbuu barbaadde wanti jireenne. Laalamoonni godhamuu danda'u tokko akkaawuntii footoo isaanii fiduu fi faamilii isaaniiti. Akkaawuntii nama Itoophiyaa keessatti akkanumatti beekee maqaan dallaalati yoo shakkamtee osirratti cufsiisuu salphaadha. Dhugaadha amma bar konkolaataan Akkaawuntiin barilaa goojjoo isaa si geessiti. Akkaawuntiin ilaa mana isaa si geessiti bara naashinaal ID qabdi ammaan tana. Akkaawuntiin gamanaa si geessite akkaawuntiin beekee maxxaawaqaan banamti hanga araddaa mana inni galutti. Amma ibsaa galgala kana ulaa qonnee bilbilee dhufne. Sirna mara ulaa qonnee. Qaasim jechuun akka dogongorri baabaan keenya akka ija hin qabnee fi harka hin qabne akka dogongorri qubee harka jechuun harka isin harka ol dhoofneef kaa irraa ka'amoo qaa irraa kaayee dhimme qaasim ka jedhu jechuudha. Kaarraa kaajee. Qaasim ingiliffaan kaa'u jira waan ta'eef kaan kaa'aa ture warri kaadhaan na jala koppii gootanii ergaa turtanan koppii godhee ergaa tiniin ture kanaaf jaalibsaati ta'e eluma jabaadhu ramadaanis gaddeemu jira nama ija hin qabne anaa fi ati ija qabna namni ija qabu abbaa keenya kana mucayyoo isaa yookaan immoo
daa'ima isaa irraa qabeetiin daa'ima isaa dararuun daa'ima isaa maallaqa gaafachuu dhugamatti Oromiyaa jiituun na boonse. Jira dhutee ooluma Oromiyaa Ramadaanni gaddeemu kun siin dhugamatti milka eebbo Oromiyaa jiituun na qabbaneesse. Ta Mucayyoodhaa Oromiyaa fi Odaa Bultumillee fixanii jiran dhagahaa turre isin jala bulle galatooma uummata akka wannan isin jechuu barbaaddu illee hin jiru. Okay, ibsaa kiyya aammee kana fooloo godhi. Aafita doolaa luushuu kiyya. Okay, hayyee. Daqiiqaa takka qofa laal. Ibraahimis baabaa keenya kana ka harka hin qabne ija hin qabne waa takka hin qabne akkanattiyyuu quraana qaraa'aadhaan ka harka hin qabne akkanattiyyuu quraana juusta 30 buusnee jedhama namni fayyaa qabu harkaa fi miila qabu ka juusta takka hin buusin meeqa jira ba musliima ta'e Oromoo ta'an ol beeyna kanaafuu wannan jechuu barbaadu baabaa keenya cinaa dhaabbachuun dhugamatti Ramadaana gaddeemu kan irratti zambiillee yoo qabaanne zambiin qabnu sun akkamitti akka nurraa gabbuutu warri ammoo anis dilakkanaa qabaa anis dilakkanaa qaba anis dilakkanaa leenca Oromoon qabdu tokko dhageeffadhu wannan sin jechuu barbaadu jabaadhu ani yusuf wajjin hirmaachuudhaaf garaa hidhadhee irra jira baabaa kiyya immoo keessaan na beekta asirra na beekta waggaa 3-4 asirra wajjin turre jaalibsa mingistiiwoo baabaa keenya cinaa dhaabbachuun baabaa jechuun laali amma baabaan keenya ijaan qabu harkaan qabu namni akka baabaallee qabu sitti dhufu baay'een jiraachuu danda'a. Kaguraan dhageenye ka ijeen qabu hunda keessummeessuu osoo hin taane asliin an argaan jiru aslii gartanii isin yaa hunda Fudhufee kutee jooyin godhee kutee reefu dhufee kutee garuu hunda keessummeessuu osoo hin taane jaalibsaan biizii ta'ee jira ribas dhabutti jirta Ramadaanni gaddeemu kun jaalibsaa ka milkiisi haa ta'u ka mirgaan galtus haa ta'u wallaahi kee jaannata caffee jaannataa keessa qubachiisu haa ta'u obbo wallaahi himmaan qabachuu dadhabe. Wallahi billahi baabaa keenya harkaan qabne akkanattu haafizul quraana ta'e kan argee imaan qabachuu dadhabee wallahi as jala bulu jira jechuudha. Dadhabee deemu jiraatti yogguu jettullee gaafa ati garee shaadaa keessa seentarraa hin si hordofee galee yoon lola gaafa jalqabaa biyya Awurooppaa taa'ee an biyya Awurooppaa irraa maal naa godhame nalleen ilaallatu jedhee keessaa bahee garuu akka ammoo Oogustirallee seeruu akka namummaatitti nuti tokko jedhee wantoota gargaraas hin jedhatiin ture ibsaa. San hundayyuu naaf afooynaan illaa jedhi Ramadaallee gaddeemu jira. Si jaaladha na jaalatta na beeyta jabaadhu qabsaanni kufa qabsoonitti fufa gargaari wallaahi si duba jira. Karmee hin qabnee fi abbaa hin qabne haadha abbaa hin qabne sanin kakadheeti sitti hima si faana jira si wajji jira miskiin akkana kana cinaa dhaabbadhu hattoota immoo dhugaa himteetiin galgala kana guutuu dhugaa himtee Yemen irraa Yemen kanatti ol geettee anattu akkanaati bara ni kolfitallee kolfissi qaba osuma boottu ni boosallee ni kolfitallee akkanatti na ta'e meeqa bara meeqa kam gabbaasu jirta waa baay'ee arguu jirra. Gochaanis ta'e jechaanis warroota ammoo waan kana gochaanis jechaanis hin jechuutti jiran kan si faana jiran akka nama Awurooppaa jiru tokkotti jechuudha. Biyya keessattis ta'e tarkaanfii irra fudhachuuf deemtuttis si duuba jirra hin sodaatini. Ameerikaa irraa Asturaaliyaa irraa kun obsa Yusuf Asturaaliyaa irraa seenee jira qaaliin keenya jaruma faana anis faana jira. Mangistivo. Akkasi galatooma ulfaadhaan Shak jedhin. Assalamu alaikum hundi keessanuu kam jirtan nagaa. Jirra galatooma. Wallahi jaalibsa rabbiin ubrii si adeereessuu anamma karaadhaan fiigu jira akkaawuntii keessaan na ergita abbaa keenyanis hoomansiisna taakka jee inni lammee isaadhaa
rabbiin quraana keessatti hoggaa sadaqaa harki bitaadhaa harki mirgaa hoggaa kan harki bitaadhaan harkin janii tana tanumaaniin bira kutaa ammoo hattoota warra gartee ilmaan namaa akkanatti azaabu kana fuulaa sin kanninaadhaa fi ani biyya sunis bara dheeraan ture warra qaxaabirirraa raagoo ergu hayyaash keessatti ilmaan namaa cinku jiru radaa keessatti shamarran oromoodhaa ukkaamsee taa'uun ittiin jiru takka takkatti jala deemneeti akkuma duratti itti tarkaanfiirra fudhannutti jechuudha. Hoggaa beeytaa hattoonni tuni ganda galti fiidee gosa galtii takkallee isiidhaatu hin dhagayinaadhaa wanta kana eenyuka waan kana dalaguudha jiru atakirraa eenyuka dalaguudha jiru radaarraa eenyuka dalaguudha jiru hattoonni tu waatii dawaasiritti eenyuka dalaguudha jiru isinaa sossobanii malee annan sossoban anniin beek bar dhalaa shiboo keessa kaaniiti maatsanii gatarkisan qaxaabir keessatti shamarran diriyaa fi fittee marsaa laguudhaatti dhufee dhalaa 600 ol achi keessatti ukkaamsanii tattaanii jaalibsaa namaa wajjin wal sigarsiisa nama mareebuun tane isin dubbattan sun guutuu Abdoo Khaalidiis eenyus guutuu isaanii ni beeyna. Abdul Qawwiin hin jiru. Abdul Qawwiin Oromoodha. Dhaggeeffadhaanaatu isiniif hima. Namni saba keenya miidhuudha jiru Oromoodha. Namticha Affaariidhaati wajjin walii galanii shamarran birraa ciisi jiini Ibrahim kalaas godhuudha jiru. Ciibsi birraayi isaas birraa ciisu akkasii abbaa keenyaas ni gargaaraa akkasi jabaadhaadhaa hattootaaf garaan laafina jaalibsaa hattoonni sin shawwadin hattoonni attana jaanii sin shawwadin naaf jiraadhaan hin Rasiida siifin argaan ibsa jaalibsa. Boy takkan siifima ibsa nisimi ibsa waan kun michiyyoota oromiyaa jiituun gisee nu baase akkuma adeeroo keenya kana laayifii irra finneetti michiyyoo san laayifii irra finneetti akkanumatti adeeroo keenya kana du'aayii goosnee gargaarsa akkanumatti fufa inshaallah ganama wanti silaa Jaalibsa gargaarsi isaa hanga mana bittuufitti laali baabaa Ibrahim Rauf Nordofi liifii keenya kana Nordofi liifii jaalibsaa Hordofii keessaa jaalibsaa Ushu daqiiqaa takka. Jaalibsaadha. Laali jaalibsa mangistii koo rafuuf deemta ani waan inni jedhe asirrattis yoo himuu baadhe daraseenyi yoo barbaachisaa ta'e hoggoo bira siiniif irra jirtu dhimma biraa irratti iyyuu seenee akkanaan tabarre sii jirtu sin garsiisa keessaan sii erga maseenjara nin walitti qabnaa jaalibsaa koo nin gargaara an nama gargaarurraa nama tokko eenyu baabaa keenya kana jechuudha. Garuu hawaasni keenya kun hanga mana itti bituutti irratti hanga isa jijjiiree bakka inni qubatu bakka qubsuma isaaf godhu irratti dhimma isaa akkaawunti irraa fuutee akkaawunti keessaan na erga namni niyyatan qofti jechuun hin barbaachisu. Yogguusitti mijateetti yeroo sa'aatii qabdutti ajandaa hattoota qabsiiftee hattoota qilintootti ol guuru qilintoo silaa wallahi billahi akkaawunti irraa hiisisuu lammaffaa maatii qabsiiftee maatii jaraa qilintootti ol guuruudha. Sanirratti wallahi parsentii 100% si wajjin jira. me kun amme kayo kuni ino jadda jeewaan sanii jala deemutti jira jee jaalibsaa keessaan dubbisa. Akkaawunti cufsiisuu dandeessan akkaawunti cufsiisuu irratti warroonni biyya keessatti maatii hattoota kana qabsiisuu dandeessan maatii hattoota qabsiisuu irratti nulleen isin faana jirra isin wajji jirra wallahi kijibaa miti wallahi. Damee jira wadaa keessa. Summa wallahi keessaan lakkoofsa keessi ergaa jaalibsaa. Amme dubbii jaalibsaas keessaan nambara kanniiti jaalibsaa amme kana qabadhu. Baabaa keenya ammoo harkaa fi ija hin qabne quraana justa soddoma buusee akkatti taa'u ijji isaa jaamee harkan qabu ofirraa. Abbaan qabdu ati akkam yoo xiqqaate abbaa anama abbaa yuun qabu bara abbaan kiyyaa akiramee raara. Ay maal taate aadan qabu haati akiramteerti lachuun qabu bara wanni nan qabu yoo akkam xiqqaate obboleeyyan bara obboleeyyan sii galee. Kanaaf namni abbaa qabu namni namummaa qabu ka abbaa fi haadha qabdu abbaa fi haati kan koo yaa abbaa fi haadha kan kooti umrii rabbi naa dheerisu dhiitii yaada akkasiisan hin gabaabsi waan yetta na
baabaa keenya kana cina dhaabbannu Ibrahim ammoo itti galatoomi baabaa keenya nuuf fiduu irratti akka Oromootitti Oromoon miidiyaa kanarra jirtu bakka gargaarsaa irratti eessa fiitti duuba fiitti akka fincaan gaalaatti duuba fincoofti waan ta'eef fincaa'elleen beeku gocha akkasii san keessattis galmaa'een beeku waan ta'eef maraafuu hojii jirraa baabaa keenya ajabeessinu bakka haa qubsiifnu bakka itti haa goonu sinin jedhaa jaalibsaa kan qo'ate ammoo leenca caaltu nu jiraadhu sin jedhaa galatooma. Akka jiraadhu jiraadhu hundi keessanuu galatoomaadha warri jala jirtan hundinuu warri jala jirtan warri gubbaa galatoomfadha. Okay yaada qabdaa.